Hayyee akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Eluuti Qubee Akaadaamii irraati. Viidiyoo kana irratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe herreega kutaa 9 yuunitii 3ffaa solving equations kan jedhu paartii 4ffaa kan jirudha. Viidiyoowwan keenya darban irratti waa'ee linear equation ilaaluun keenya ni yaadatama. Akkamitti akka solve goon akkasuma immoo system of linear equation illee ilaallee ture jechuudha. Video kana irratti immoo solving non-linear equations kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Isaan keessaatii immoo equations involving absolute values kan jedhu asirratti waliin ilaalla jechuudha. Gara dhumaa irratti immoo gaaffileewwan garaa garaa jechuudha. Kitaaba keessan faana directly ta'uun indirectly kan wal qabatan dhuma irratti solve ni goona jechuudha. Egaa akkuma dura isiniin jedhu warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatanii YouTube channel keenya subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha. Warreen immoo isin tolee irraati barachaa jirtan immoo hiriyoota keessan bara akka godhaatiif like godhaa share godhaan isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen fuula Telegram channel keenya irratti hordofuu barbaadan @Qubee Akaadaamii jettanii bifa kanaatiin yoo barreessitan jechuudha. Salphaatti nu argachuu dandeessu. Akkasuma fuula Facebook keenya irratti Qubee Akaadaamii jettanii yoo search gootan bifa salphaatiin nu argachuu dandeessu jechuudha. Kallattiidhumaatiin gara viidiyoo keenya kanaatti haa darbu. Viidiyoo keenya kana irratti kan nuti ilaallu maadha? In the previous sections you worked with equations having variables x or y that can assume any value. Viidiyoo keenya paartii tokko irraa haga sadaffaatti jechuudha. Fakkeenyaaf system of linear equation kan jedhamu waliin ilaallee ture. Achi keessatti x fi y jechuudha any value ta'uu danda'a. Yookaan immoo gatii x fi gatii y jechuudha. Gaafa solve goonu fi yookaan immoo gatii x fi gatii y galchuudhaatiif negatiiva ta'e positiiva ta'e waan barbaade yoo ta'e jechuudha wanti nu galchuu jiru. Garuu yeroo tokko maadha but sometimes it becomes necessary to consider only negative values. Yeroo tokko garuu maadha dirqama yeroo itti lakkoofsota irra guddaa yookaan wal qixa 0 yookaan immoo negative number yookaan negative value qofa inni consider godhu jira. Fakkeenyaaf distance ta'uu inni fageenya jechuudha. Fageenyi bakka tokkodha bakka tokko ga'uu jechuudha. Matumaayyuu maal ta'uu danda'u negative ta'uu hin danda'u. Inni kan biraan otoo time yookaan immoo yeroo otoo fudhanne jechuudha. Yeroonis maal ta'uu danda'u negative ta'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu yeroo tokko maadha dirqama lakkoofsota negative yookaan immoo irra guddaa yookaan wal qixa 0 ta'an consider gochuun dirqamni jira jechuudha. Asirratti gamaa jira if you consider distance it is always negative. Distancing yookaan immoo fageenyi jechuudha yeroo hundaa maadha negative. The distance of a number x is located on the real number from the origin is either positive or 0 jedha. Distancing numbering x yookaan lakkoofsa x jechuudha real number irratti gaafa argamu from the origin irraati yookaan positive ta'a yookaan immoo 0 ta'a. Kan kaan achi hin jiru jechuudha. Negative ta'uu danda'u maaltu distancing jechuudha. If x is at the origin the distance is what 0 ta'a jedha. Fakkeenyaaf laayiniin kun iddoo kanatti kuni number laayiniidha jedhee fudhadhu. Number laayinii jechuudha. Iddoon kuni 0dha jedhee yoo ka'e iddoon kun positive tokko yoo ta'e iddoon kun immoo positive 2 yoo ta'e jechuudha. Iddoon kun immoo negative tokko yoo ta'e iddoon kun immoo negative 2 ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko asirraa ka'ee aga asitti yoo deeme distaansii meeqa deeme jenna. Yoo kun gidduun meetira tokko kun gidduunis meetira tokko yoo ta'e is 2 meetira. Yookaan immoo fageenya meetira 2 deeme jenna. Ammoo gara bitaattis deeme jenna gara kanaatti jechuudha. 0 irraa kaasee yookaan immoo origin irraa kaasee jechuudha. Asirraa ka'ee gara kanaattis immoo yoo deeme jechuudha 0 irraa ka'ee negaatiiva 2 bira yoo ga'e fageenya inni deeme meeqadha meetiruma 2dha. Distaansiidhaatiin gaafa laallu jechuudha. It is distance. Kanaaf iyyuu distance yeroo hundaa maal jechuudha it is positive dha jechuudha. Yoommoo x kun fakkeenyaaf iddoo kanatti yoo kun x ta'e jechuu barbaadataniidha. Yoommoo iddoon kun x keenya iddoo kana jira yoo ta'e 0 irra jechuudha. Then distance keenya maadha 0 dha jechuudha from the origin. Maaliif asuma irra jira taanaan distance deemamee jiru that is 0 distance jennaan jechuudha. Kan immoo 0 meetirii ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo hundaa negaatiiva positiiva fudhachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Wantoonni tokko maal ta'uu danda'u yeroo itti nuti positiiva isaanii qofa yaannu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Okay. Asirratti maal jira note jedheeti if q is a point on number line
Q'n pointii number line irra jiraatu ta'ee with coordinate real number Q number Q'dhaati yoo ta'e jechuudha. Then the distance of Q from the origin is called the absolute value of Q jennaan jechuudha. Distaansiin point Q jedhamu kun jechuudha. Origin irraatii qabu akkamitti absolute value of Q'dhaatiin ta'a. And is written as absolute value of Q. Kana jechuun gat sirrii isa jennu sana jechuudha. Gat sirrii isa jettan sana jechuudha. Kutaa 7 isa baratanii. Fakkeenyaatiif gatiin Q keenya if it is greater than 0 yoo ta'e jechuudha. Then iddoo kana kun real inni kuni number line yoo ta'e iddoo kana 0 yoo ta'e. Sana booda 0 irraa kaasnee amma iddoo kanatti yoo deemne distaansiin as gidduu jiru maal absolute value of Q'dha. Asirratti Q'n positive godhama waan ta'eef kanaan qixxeeta Q jechuu dandeenya asirratti jechuudha. Garuu iddoo kanatti fakkeenyaaf if Q is less than 0 gatiin Q keenya less than 0 jechuudha. Gara bitaatti deemna miti Q'n negativeadha. Maaliif iddoo kanatti gara bitaatti gaafa deemnu Q is negative. But the distance between these two points are what? The absolute value of Q ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu distaansiin yeroo hundumaa ilaalleera negativeidhaan. Negativecha amma argachuudhaaf maal jedhamsina jechuudha? Absolute value dhaatiin ibsina jechuudha. That is gas sirrii isa jettan sana jechuudha afaan Oromootiin. Iddoo kanatti immoo solving equations involving absolute value kan jedhu kana keessatti jechuudha. Property absolute value moo walitti ilaalla. Property absolute value. Inni tokko maala? For any real number P, absolute value of P is equal to absolute value of negative P dha. Kana jechuun absolute value keessa yoo galchine lakkoofsa negaatifaa fi positive jechuudha. Lakkoofsa hammaa wal qixa ta'anii garuu inni tokko positive inni tokko negative yoo wal galchine lamaan isaanii maal wal qixadha. Kana jechuun fakkeenyaatiif absolute value of positive 5 is equal to absolute value of negative 5 faana maal wal qixadha. Any real number P yoo ta'e jechuudha. Then absolute value of P is equal to absolute value of negative P ta'a jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Sababiin isaa absolute value keessaatti lakkoofsi kamiyyuu maal ba'a? Is equal to positive ba'a. Kana jechuun absolute value of negative 5 is equal to positive 5 ba'a. That is negative ba'a jechuudha yeroo kamiyyuu. Okay, inni kan biraan for any real number P, absolute value of P is greater than or equals to what? 0. Gatiin P lakkoofsa barbaade haa ta'uuti real number kan barbaade haa ta'uuti jechuudha. Absolute value keessa erga galchinee ka'ee maal ba'a? Greater than or equals to 0 ba'a. Inni wanta beekamaadha. Inni kan biraan sadaffaarra kan jiru maal jedha? For any non-negative number P, non-negative number yoo ta'e P kun jechuudha. Then absolute value of X in qixxeetaa P ta'a jechuuni. Karaa biraatiin means X is equals to P or X is equals to negative P dha jedha. Kana jechuun maal jechuudha isintti fakkaate? Absolute value of X in qixxeetaa P erga baateeti gatiin X keenya P ta'uu danda'a negative P ta'uu danda'a. Kana jechuun absolute value of X is equals to P erga noon jedheeti. Then amma value X keenya P yoo ta'e P absolute value of P is equals to P dha. Kun sirriidha. Inni kan biraan absolute value of negative P is equals to maal ba'a kunis P ba'a. Sababiin isaa maal iddoo kanatti gatiin X negative P sin taa'e waan ta'eef. Kanaaf iddoo kanatti egaa absolute value of X is equals to P gaafa ta'u X in qixxeetaa P ta'uu danda'a. X in qixxeetaa negative P ta'uu danda'a jechuudha. Inni kuni akkamitti ta'e yoo jettanii fakkeenyaatiif absolute value of X jechuuni bifa herreegaatiin yoo isin barreesse jechuudha. Is equals to positive X if X is greater than or equals to 0. Absolute value of X in qixxeetaa X ba'a. Yoo maal ta'e yoo greater than or equals to 0 ta'e gatiin X. Inni kan biraan immoo negative X ba'a. Yoo maal ta'e if X is less than 0 yoo ta'e. Isa kana jechuun maal jechuu qatee isinii faayidu iddoo kanatti. Absolute value of X in qixxeetaa X ba'a yoo gatiin X greater than or equals to 0 ta'e. Jalqabarratti iddoo kanatti maal jenneerra? For any real number P, absolute value of P is greater than or equals to 0 dhanneerra. Yeroo kamiyyuu greater than 0 ta'uu qaba. Absolute value jechuudha. Garuu iddoo kanatti immoo akkamitti negaativa ba'ee akkan jenneedhaatii fi fakkeenyaatii fi gatiin X kunii is equals to positive 5 fiidhaa fi akkasuma immoo Y kan jennu immoo negative 5 dha jennee taayyaadha. Haa jennu. Sana booda amma absolute value of 5 jechuun qixxeetaa positive 5 ba'uu qaba.
absolute value of negative 5 jechuun immoo gideta meeqa ba'uu qaba? 5 ba'uu qaba. Positive 5 jechuudha. Mee iddoo kanatti hafi nuuga. Absolute value of x'n yoo greater than 0 ta'e yookaan immoo greater than or equals to 0 ta'e x ba'an. Kanaafiyyuu absolute value of 5 is equals to 5. Sababiin isaa maalidha? 5 irra guddaa 0 ti waan ta'eedha. Inni kan biraan eegamu iddoo kanatti absolute value of negative 5 is equals to negative ba'an nuun jedhamu. Negative x nuun jedhamu. Amma iddoo kanatti negative into iddoo kanatti gaama x kan jenne kun y dhaatiin bakka buusu jira. Y jechuun yoo meeqadha? That is negative 5 is equals to negative times negative 5 jechuun positive 5. Ija akka kanaa ta'uudha kan inni iddoo kanatti absolute value of x is equals to x, absolute value of x is equals to negative x if x is less than 0 kan inni jedhu jechuudha. Okay. Mee amma immoo example dhaatiin haala. Iddoo kanatti maal jira? Solve the equation absolute value of x plus 7 is equals to 14. Absolute value x qixxeeta. Absolute value of x plus 7 qixxeeta 14 kan ta'u kanaatiif gatii x akka nuti barbaadnu jechuudha. Kanaaf iyyuu gamma asirratti absolute value of x kuni yeroo akka kanaatti nuuf kennamu jechuudha. Absolute value of x plus 7 is equals to maal ba'a jechuudha. Amma asirratti x plus 7 ba'a. If x plus 7 is greater than or equals to 0. Yoommoo amma immoo maal ba'a? Negative of x plus 7 if x plus 7 is less than 0 yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun immoo karaa biraatiin gara deemnee yoo barreessine x plus 7 if asirratti x dhaatiif gaafa furu maal ta'a? X is greater than or equals to negative 7. And shi kana gaafa raabsinu negative x minus 7 if x is less than negative 7 yoo ta'e jechuudha. Amma egaa keezii kana lamaan irratti hundoofnee ilaallu gaa. Sana booda for x is greater than or equals to negative 7 x plus 7 kuni absolute value keessatti maal ba'an? Positive x plus 7 ba'a is equals to 14. Kana jechuun x is equals to kun gaafa dabartu 14 hir'isu 7 taati that is 7 taati jechuudha iddoo kanatti. Amma immoo x is less than negative 7 dhaatiif immoo alaatu. X is less than negative 7. Inni immoo maal ta'a? Iddoo kanatti maal ba'an? Negative x plus minus 7 ba'an. Negative x minus 7 is less than is equals to 14. Kun immoo maal ta'a? Negative x is equals to isheen kun gaafatti dabartu maal taati? 14 ida'u 7 taatu that is 21 taati jechuudha. Sana booda x keenya is equals to negative 21 taati jechuudha. Value x keenya. Then solution wanta kana jechuudha. Solution setting keenya is equals to negative 14 negative 21 7 taati jechuudha iddoo kanatti. Kuni solutionii hima asitti nuu kenname kanaati jechuudha. Amma gara fuulduraatti akkasii gochaan hojjennu. Amma iddoo kanatti ilaala. X plus 7 is equals to 14 jedhasitti. Asitti immoo maal jedhe? Negative x minus 7 is equals to 14. Ishee kana bifa kanaatiin barreessuu hin danda'u. Negative irratti baasee x minus plus 7 is equals to 14. Kana jechuun immoo x plus 7 is equals to negative 40. Jedhee barreessuu hin danda'amu asitti. Kana jechuun immoo eenyu faana wal qixadha? Duma kanatti jechuudha. Absolute value of x kana plus 7 is equals to 14 kan jedhu kana maal jechuun nan danda'a jechuudha ammasitti. Kana jechuun means jedhee akka iddoo kanatti ibsee kanatti jechuudha. X plus 7 is equals to 14 or x plus 7 is equals to negative 40 jennee hojjenna jechuudha. Malee akka kanaatti keeziitti gargar qoqqoodne hojjechuun nu barbaachisu. Sana booda x is equals to 14 minus 7 or x is equals to negative 14 minus 21. Sana booda x is equals to 14 minus 7 jechuun 7 ta'a or x is equals to negative 21 taati jechuudha. Amma kana bifa salphaa ta'eetiin maal gootanii hojjettaniitu isheen kun 7 sorry. Sana booda solution keenya garuu isuma kana wajjin maal tokkodha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa solution yookaan immoo equation involving absolute value gaafa solve goonu bifa isa kanaa fayyadamna. Garuu dirqama yeroo kanatti fayyadamnu jira. Fakkeenyaaf immoo ni ilaalla gara fuulduraatti.
Okay. Inni kan biraan maadha? Remarks jedhee iddoo kanatti an absolute value equation has no solution if the absolute value expression equals a negative number since an absolute value can never be what? Negative jedha asirratti. Absolute value equation tokko maal qabaachuu hin danda'udha? Solution hin qabu. Yoo maal ta'e? Yoo absolute value expression qixxeeta negative yoo ta'e. Fakkeenyaatiif example dhaati ilaalle jechuudha. Absolute value of x is equals to negative 5 otoo nuun jedhe jechuudha. It has no solution jennan jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Absolute value keessaati negative ni maal ta'uu hin danda'u? Ba'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Since an absolute value can never be what? Negative. Absolute value kamiyyuu maal ta'uu hin danda'u? Negative ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay, iddoo kanatti maal jedha? Find the absolute value of the following. Asirratti A, B, C nu kennamira absolute value isaanii kan barbaadu gaafatamne. Kanaafiyyuu gamma asirratti absolute value lakkoofsa kamiyyuu maal ba'an? Positive ba'an. Kanaafiyyuu absolute value of negative 4 gaafa jennu meeqa ta'a jechuudha? That is positive 4 ba'aa jechuudha. Akkasuma immoo absolute value of negative 1/2 gaafa jennu that is positive 1/2 ta'a jechuudha. Absolute value of 0 gaafa jennu immoo 0 ta'a jechuudha salphaadhuma. Maaliitiif absolute value lakkoofsa kamiyyuu maal baaneera? Nen negative ba'a jenneera waan ta'eef. Nen negative yookaan immoo greater than or equal to 0 ba'a waan ta'eef. Asirratti garuu maadha? Absolute value keessatti expression wayii nu kenname qixxeetaan negative number yoo jedhe garuu it has no solution. Okay. Inni kan biraan asirratti exercise kitaaba keessatti irra jiru taatiin fudhadhe. Maal jedha? Let A and B be points on a number line with the coordinates 6 and negative 6 respectively. A fi B ni point number line irra jiran A ni 6 dha, B ni immoo negative 6 agarsiisa. Kana jechuun fakkeenyaatiif kuni otoo X yookaan immoo number line keenya ta'e jechuudha. Iddoo kana 0 haa ta'uti. Iddoon kun positive 1, iddoon kun 2, iddoon kun 3, iddoon kun 4. Iddoon kun 5, iddoon kun immoo 6. Gidduu isaanii distaansiin jiru wal qixaadha. Iddoon kun negative 1, iddoon kun immoo negative 2, negative 3, negative 4, negative 5 jedhee negative 6 haa ta'uti. Kuni number line keenyadha. Sana booda A'n kuni irratti argaman hundee positive 6 irratti argaman hundee. That is positive 6 iddoo kana jechuudha. Inni kan biraan B'n immoo negative 6 irratti jechuudha. Negative 6 iddoo kana jechuudha. How far are the points A and B from the origin? Origin irraati yookaan immoo iddoo kanarraati jechuudha. Hammam fagaatanii jiru lamaan isaanii jechuudha. Kuni hammam fagaatee jira? Asirraatii kaasnee aga iddoo kanaatti gaafa deemnu jechuudha. Kana ta'u safarre. Tokko gidduu isaanii meetira tokko ta'e jechuudha. As gidduu meeqa ta'a jechuudha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanaafiyyuu 6 fagaatee jira jechuudha. Inni kunis immoo B fi 0 gidduu yookaan immoo origin fi point B gidduus immoo jechuudha. Kana jechuun kana lamaan gidduu tolaalle jechuudha. Iddoo kanatti meeqa fagee jira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kunis 6 meetiridha jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? How many points are there equal distances from the origin on a number line? Isaan kana origin irraati amma point A origin irraa amma point B tti equal point yookaan immoo how many points are there equal distances? Equal distance kan qaban point meeqatu gidduu isaanii jira nuun jedhe point 6tu gidduu jira jechuudha. Equal distance kan qaban jechuudha. Kanaafiyyuu kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Okay, gaaffii lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru moo walitti ilaalla? Solve the following absolute value equations. Absolute value equation nu kennamira isaaniif solution isaanii barbaadna jechuudha asirratti. Mee A irra kan jiru kana isiniif hojjetu. A irra kan jiru kuni maal jedha? Absolute value of x plus 2 is equals to 6. Absolute value of x plus 2 is equals to positive 6. Erga kana akkasitti nu kennamee jechuudha gaama akkuma jalqabarratti isinitti himee asirratti kuni less than 0 yoo ta'e yookaan immoo greater than or equals to 0 yoo ta'e inni keezitti fudhatuun kun salphaadhumatti maal gochuu dandeenya? Absolute value of x is equals to positive 6 or absolute x plus 2 is equals to negative 6 jennee gargar qoonnaa jechuudha. Sana booda tokko sana solve gochuu. Asirratti gaafa x irratti solve goonu x is equals to 6 minus 2 taati or isheen kun immoo x is equals to negative 6 minus 2 taati jechuudha. Asitti gatiin x keenya is equals to positive 4 ta'a or asitti immoo gatiin x keenya is equals to negative 8 ta'a jechuudha.
Sana booda egaa solution settiin keenya maal ta'a jira? Solution set is equals to 4, negative 8 ta'a jechuudha asirratti. Baasii asirratti solution set jettanii jechuudha akka linear system of linear equation keessatti barreessaa turre negative 4, 8 jettanii deebisuu dandeessan bifa kanaatiin jechuudha. Kuni absolute value equation gaafa solve goonu jechuudha bifa kanaatiin solution barraa'uu danda'u. Asirratti x qixxeeta 4 x qixxeeta negative 8 bifa kanaatiin curly brace keessatti barreessinaa jechuudha. Solution settii kan absolute value equation gaafa barreessinu jechuudha. Okay. Inni kan biraan iddoo kanatti kamiin isin hojjedha diirra kan jiru kan immoo isiniif hojjedhu. Diirra kan jiru kan. Diirra kan jiru iddoo kanatti maal jedhee absolute value of x plus 2 is equals to negative 6 jedha. Amma asirratti maal jechaadha? Absolute value keessaatti negative ni 6 hin baanu jechaadha. Danda'ama? Hin danda'amu. Kanaafiyyuu solution settiin keenya is equals to maal ta'a jechuudha? Empty set ta'a jechuudha. Yookaan immoo bifa kanaatiin empty set jettanii ishee kana barreessuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti exercise itti marrate jechuudha. I irra kan jiru immoo isiniif hojjetu. I irra kan jiru kana gaafa hojjennu maal absolute value of x plus 9 divided by 2 is equals to 7 jedha. Asirratti 2 kun absolute value keessa jirtu. Yeroo akkas ta'u maal gochuu qabna jalqaba irratti absolute value bira jijjiiramaan jiraatu absolute value cina jechuudha yookaan immoo itti baay'atee lakkoofsa jiraachuun irra jiraatu negative ta'uun irra jiraatu isa kophaattaan bifannaa jechuudha. Kana jechuun absolute value ishee kana kophaattaan bifannaa. Kana jechuun qaxxaamura yoo baay'isne jechuudha. Iddoo kanatti absolute value of x plus 9 is equals to positive 14 ta'a. Lama kun torba kana baay'ifama. Amma absolute value keenya kophaatti hafeera. Kana booda maal gochuu dandeenya? X plus 9 is equals to 14 or x plus 9 is equals to negative 14 jechuu dandeenya. Sana booda x is equals to 14 minus 9 or x is equals to negative 14 minus 9 jennaan jechuudha. Sana booda asirraati gaafa x hidhaate furru x is equals to positive 5 or x is equals to negative 23 taati jechuudha. Isheen kun gaafa irraa teessu. Kuni solution keenya dha. Therefore solution setting keenya is equals to maal ta'a 5, negative 23 jettanii barreessuu dandeessu. Bazoo yeroo baay'ee kanatti barreessanii gaarii ta'a. Negative 23, positive 5. Lakkoofsa isa xiqqaa jalqaba irratti isa guddaa immoo itti aansanii asirratti immoo negative 23 xiqqaadha waan ta'eef. Okay. Amma immoo mee jeerra kan jiru kana isiniif hojjetu kana. Asirratti kuni kennamaan keenya maalidha? Jeerra kan jiru kun jechuudha. 3 times absolute value of 5 plus 3x plus 1 is equals to 7 jedha. Yeroo equation akkanaa isinii kennamu maal gootu jalqaba irratti absolute value isa qabu sana kophaatti hambifna. Kana jechuun absolute value of 3 into 5 plus 3x kan jedhu kana dabalanii booda tokko kana maal goona achi dabarsina. Is equals to 7 minus kun gaafa dabartu maal taati minus ta'a. 7 minus 1 jechuun maal ta'a 6 taati. Sana booda ammasii asitti 3 kun absolute value itti baay'atteera. Ishees maal goona hin irraa jechuudha. Over 3 goona jechuudha. Otoo jalqabaa hojjechuutti hin darbin jechuudha. Sana booda kun maal ta'a absolute value of 5 plus 3x is equals to positive 2 ta'a jechuudha. Erga akkas ta'ee boodadha kan nuti hojjennu jechuudha. Sana booda maal gochuu dandeenya? Kana jechuun 5 plus 3x is equals to positive 2 or 5 plus 3x is equals to negative 2. Sana booda kana maal goona? Solve goona jechuudha. Sana booda 3x is equals to 2 minus 5 ishee kana gaafa dabarsinu jechuudha. Or 3x is equals to negative 2 minus kun immoo gaafa darbu minus 5. Sana booda 3x is equals to negative 3 or 3x is equals to negative 7 taate jechuudha. Sana booda x is equals to negative 1 akkasuma immoo or x is equals to negative 7 over 3 taati jechuudha. Iddoo kanatti kana gaafa 3 taati jechuudha. Kun immoo gaafa 3 taati jechuudha. Sana booda kun solution keenya jechuudha. Sana booda maal jechuu dandeessu? Solution set is equals to negative 1, negative 7 over
3 jettanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti by the way erga hojjettanii kaatanii check gochuun isinirraatii eegama. Maaliidhaaf dogoggora ta'uu danda'a wanti jechuudha. Inni sun hojjettan. Kanaafiyyuu akka qormaata irratti hin dhabneedhaatii fi yoo yeroo qabaattan maal gochuu qabdu check gochuun isinirra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf tokko kan negaatif tokko kan check goone 3 into 5 minus 3 taatiin ture gaafa negaatif waan ergashu plus 1 is equals to 7. 3 times 5 minus 3 jechuun 2 taati miti 2 ta'a. Iddoo kanatti immoo absolute value keessatti gaafa boottuudha. Gidduu sanuu maaltu jira? Baay'isuu jira. Ida'uu tokko qixxeetaa torba qixxeetaa torba taati. Kanaaf inni mirkaneessa waan ta'eef bifa kanaatiin maal gochuu qabdu jechuudha. Check gochuun isin irra jiraata. Deebiin isin hojjettan sirriidha moo sirrii miti kan jedhu gargar baasuudhaatiif jechuudha. Inni kan biraan immoo gaamma advanced absolute value equation warra ta'an immoo mee solve goonee maal arga? Warra xiqqoo ishee kitaaba keessan irra hin jirre garuu isin fayyaduu danda'an jechuudha. Example torba wayiitu jira isaaniin wal faana solve goonee maal arga? Iddoo kanatti maal jira? Example 1. Solve the equation absolute value of x minus 1 is equals to absolute value of 2x plus 1 nuun jedhee asirratti. Kun amma mallattoo walqixa garaagaranaas mallattoo walqixa garaagaraatis maaltu jira? Absolute value equationtu jira jechuudha. Sana booda gaama warreen akkasii kana furuudhaatii fi maal goona isa karaa tokko akkuma jirutti poozitiiva goonee baafna. Kana jechuun iddoo kanatti solution otoo hin jedhee x minus 1 gooneetu is equals to jenneetu isa kana immoo negaatifaatiin baay'isana tokkicha immoo poozitiivuma isaa fudhanna jechuudha. X minus 1 is equals to 2x plus 1 jenneeti or jennaa jechuudha. X minus 1 is equals to negative of 2x plus 1 goona jechuudha. Yeroo bifa kanaatiin kennamu yeroo lakkoofsa biraatiin hin qabnedha kun isiniif agarra. Yeroo kana maal goona jedhee absolute value isa tokko poozitiivuma isaa fudhanna. Akkuma jirutti keessaa baasnaa jechuudha. Absolute value isa tokko garuu tokkicha poozitiiv tokkicha immoo negaatifaatiin baasnaa jechuudha. Sana booda kana solve goona jechuudha. Sana booda x minus gooneetu ishii kana maal goona as dabarsa tarmoota wal fakkaatan wal sassaabuu isa jennu sana. Is equals to 1 kun immoo gaafatu dabartu maal taati? Positive 1. Or asittis immoo maal goona? X minus 1 is equals to ishii kana yoo raabsanii negative 2x minus 1 taati. Sana booda x minus 2x gaafa jennu that is negative x is equals to ishiin kun immoo gaafa itti daanu positive 2. Or ishiin kun gaafa as dabartu maal taati? X plus 2x in taatu is equals to negative 1 plus 1 taati. Sana booda asirratti gatiin x keenya meeqadha? That is negative 2 taati ishiin kun jechuudha. Or asitti immoo 3x is equals to kunuu maal ta'a? 0 ta'a. Sana booda x keenya negative 2 dha asitti immoo or x is equals to 0. Sababiin isaa maal over 3 gaafa jennu 0 ta'a. Sana booda kana ta'a jechuudha solution keenya. Then solution set is equals to negative 2,0 jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Amma kanatu as keessa galchinee check goona jechuudha. Check gochuun isinirra jiraata waan ta'eedhaaf jechuudha. Otoo 0 galchinee x is equals to 0 gaafa ta'u jechuudha. Absolute value of 0 minus 1 jechuun minus 1 ta'a is equals to 0 times 2 jechuun 0 ta'a plus 1 that is 1 taati. 1 is equals to 1 ta'a. Kuni mirkaneesseera. Gaafa mugatiin x qixxeetaa negaativa 2 ta'e maal arga? Negaativa 2 naas galchinu negaativa 2 irratti tokko jechuun negaativa 3 taati. Absolute value keetti is equals to asittis immoo gaa negaativa 2 naa galchinu negaativa 2 baay'isuu 2 gaafa jennu meeqadha? Negaativa 4 ta'a. Ida'uu poozitiiva tokko immoo gaafa jennu meeqa taati? Negaativa 3 taati jechuudha. Negaativa 3 absolute value keessatti meeqa ba'a? 3 ba'a. Asirraan 3 ba'a. Kun lamaas maal ta'eera? Wal qixxaateera. Kanaafiyyuu solushiniin keenya kun maal jechuudha? Sirriidha jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa lammaffaarra kan jiru moo walaallu? Solve the equation x minus 1 absolute value keessatti is equals to x plus 1 jedha asirratti immoo jechuudha. Asirratti sigaa akkuma ammaa goona jechuudha. Waan irra deebi'ee hojjechuu barbaadeef garuu qaba. Asirratti maal goona? X minus 1 is equals to x plus 1. Positive isaa fudhanna jechuudha. Or x minus 1 is equals to immoo negaatifaatiin baay'isna jechuudha. Negative of x plus 1. Baay'ee yoo barbaadan jechuudha asirratti isa kana positive isaa fudhattanii isa kana tokkicha positive tokkicha negaativa gochuu dandeessu yoo barbaadan.
deebiinsa warma fakkaataa dhufa. Sana booda gaamma ishii kana gaafa solve goonu x ishii kana gaafa dabarsinu jechuudha minus x is equals to 1 kun immoo gaafa darbu maal ta'a positive 1 or asirratti immoo maal kana toosaa dhufne x minus 1 is equals to kana gaafa raabsinu negative x minus 1 x minus x ni maal ta'a 0 is equals to positive 2 or asitti immoo kana x kun asuma irraatiin jira plus taatu kun innaas dabartu x is equals to negative 1 plus 1 sana booda asirratti maal jira 0 is equals to 2 or 2x is equals to 0 x is equals to 0 jechuudha karaa biraatti. Amma gaddoo kanatti ilaala 0 is equals to 2 nuun jechuudha. Kuni inni kun maadha asirratti impossible dha yookaan immoo hin danda'amu jechuudha. Is always false dha jechuudha. Sababii kanaatiif iddoo kanatti kun maal hin qabu jechuudha. Karaa kana solution hin qabu. Iddoo kanatti garuu solution qaba. Iddoo kanatti maal jechuu dandeessu 0 is equals to 2 is impossible jechuun jettaniin jechuudha. Impossible jettanii sana booda therefore solution setting keenya is equals to maal qofa ta'a jechuudha 0 qofa taatii jechuudha iddoo kanatti 0 qofa taatii jechuudha. Okay kana bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Asirratti ishii kana isinitti agarsiisuudhaaf irra deebi'ee hojjedhe. Okay anni kan biraan ammoo kanaa hojjennu. Solve the equation 4 minus x plus 3x minus 3 is equals to 0 nuun jedhe. Amma asirratti ilaala. Absolute value kanaa fi absolute value kana gaafa walitti daama qixxeetaa maal kennu 0 kennu nuun jedhe. Kana jechuun amma asirratti kunis qixxeetaa 0 kunis qixxeetaa 0 yoo dhufe irraatiin kana fi qixxeetaa 0 kennuu danda'a hin danda'u. Kanaaf yeroo sana maal goona ishii kanas kophaatti solve goona ishii kanas kophaatti solve goonee kaaneetu gatii x barbaanne if the value of x is equal if the value of x are equal sana booda maadha solution qabaanne yoommoo x keenya wal qixxamte ta'e jechuudha solution qaboonna jechuudha. Solution jenne iddoo kanatti absolute value of x 4 minus x plus 3x minus 3 is equals to 0 if and only if document isheen kun if and only if jechuudha. Yoo ta'e jechuudha salphaadhumatti. Yoo 4 minus x is equals to 0 and 3x minus 3 is equals to 0 yoo ta'edha. Absolute value jechuudha isaan kun. For the same value of x dhaatiif jechuudha. Yoo gatii x wal fakkaata irratti 4 minus x absolute value qixxeetaa 0 ta'e akkasuma 3 minus x kunis immoo qixxeetaa 0 ta'e. Isaan moogaa cheekaa goona. Absolute value of 4 minus x is equals to 0 kana jechuun 4 minus x is equals to 0 jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Is equals to negative 0 waan jedhamu waan hin jirreedhaatiif jechuudha. Sana booda asirratti x is equals to negative x is equals to negative 4. Ishii kana onnaatti dabarsuu jira. X keenya qixxeetaa meeqadha? 4 ta'a. Isa kanarratti. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti 3x minus 3 is equals to 0. Sana booda 3x minus 3 is equals to 0 yoo ta'e 3x minus 3 is equals to 0 jechuudha. Kana jechuun immoo 3x is equals to 3 jechuudha. Sana booda x is equals to positive 1. Amma gaasirratti ilaala inni kuni kan inni 0 ta'u gatiin x innaa tokko ta'udha. Inni kun immoo kan inni 0 ta'u gatiin x innaa 4 ta'udha. Asirratti garuu gatiin x isaanii maal ta'eera? Garaagaradha jechuudha. They are not equal. Sababii kanaatiif gaamma solution setting hima kana maal jechuudha? Empty setidha jechuudha. Solution set is equals to empty setidha jechuudha. Yookaan immoo bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu jechuudha. Solution hin qabaatu jechuudha. Salphaadhumatti yeroo baay'ee maalidha? Yoo himni as keessa jiru kun jechuudha salphatee waliin qixxaatu ta'e jechuudha lamaan isaaniiyyuu. Absolute value ida'u absolute value equation wayii nuu kenname yoo ta'e jechuudha is equals to 0 jedha taanaani solution hin qabaatu. Solution hin qabaatu jechuudha. Yoo maal ta'e as keessa kan jiranii fi as keessa kan jiran kun yoo wal keessa ta'uu baatan jechuudha. Hamma kana deemuu sin hin barbaachisu. Yoo siniif agaloo jettan sinitti agarsiisee malee jechuudha. Okay. Inni kan biraan example number 4 irra kan jiru maal alla? Solve the equation absolute value of x minus 5 plus absolute value of x minus 5 is equals to 0. Asirratti jechuudha. Amma gaa akkasa ammaa kana absolute value of x minus 5
plus absolute value of x minus 5 is equals to 0 gatii jedhee it has no solution jechuu hin dandeenyu isa kana. Sababiin isaa maalidha? Absolute value keessa kan jiru suni maadha? Wal qixadha. Asirratti jechuudha. Kunis x minus 5 dha, kunis x minus 5 dha. Inni kun iddootti 0 ta'u, inni kunis iddootti 0 ta'u, gatiin x wal qixxaannaan maadha? Himichi dhugaa ta'a waan ta'eef. Fakkeenyaatiif isa kana qixxeetaa 0 taasisne positive 5 irratti dha, inni kunis qixxeetaa positive 5 irratti. X is equals to 5, x is equals to 5. Gatiin x ittiin wal qixxaateera. Kanaafiyyuu tiyaas solutionii qabaa jechuudha. Yookaan immoo akkas gootanii hojjechuu dandeessu. Asirratti kun lamaan wal qixxaadha miti, wal qixxaa'uu hin dandeenyu kan. That is 2 times absolute value of x minus 5 is equals to 0. Sana booda karaa lachuun lamaatiif ennaa jirru absolute value of x minus 5 is equals to 0 taati jechuudha. Sana booda kana gaafa furru x minus 5 is equals to 0. Ooriin qabu asirratti sababiin isaa maalidha? Negative 0 waan jedhamu waan hin jirredha. Sana booda x is equals to positive 5 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti solution seetiin keenya is equals to positive 5 ta'atii jechuudha asirratti. Okay. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 5ffaarra kan jiru walitti ilaalla. Maal jedha? Solve the equation absolute value of x minus 1 minus 1 plus x is equals to 0 nu jedha asirratti. Yeroo bifa kanaatiin wantiin keenya yookaan equationiin keenya jechuudha. Absolute value akkasuma immoo jijjiiramaa x jedhamu akkasuma immoo lakkoofsa of keessaatii yeroo qabaatu jechuudha. Maal gochuu qabna? Isa siraatti deebi'uu qabna. Kana jechuun absolute value of x jechuun is equals to positive x bar yoo if x is greater than or equal to 0, negative x bar if x is less than 0 isa jennee beekuu qabna. Yoo maal ta'edha kuni absolute value of x in jiraate, absolute value of x some expression in jiraate, sana booda lakkoofsi jiraate, akkasuma immoo yoo maal jiraate jijjiiramaa wayii yoo jiraate jechuudha. Absolute value keessatti hundee. So yeroo kana maal goona jechuudha gaamma absolute value of x minus 1 jechuun is equals to maal ba'a? X minus 1 ba'a. If x minus 1 is what? Greater than or equal to 0. Akkasuma immoo negative of x minus 1 ba'a. If x minus 1 is less than 0. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin? Such that x is greater than or equal to negative 1. No, positive 1. Sorry. Ishii kana gaafa furuu jechuudha. Inni kun immoo maadha? Such that x is less than negative positive 1 ta'a jechuudha. Kun positive 1, sorry. Kunis positive 1. Sana booda erga bifa kanaatiin hojjenne booda gamma keezii lama qabaa jechuudha. Tokko keeziitti x greater than or equal to 0 ta'u, tokko immoo keeziitti x less than 0 ta'u jechuudha. Less than 1 ta'u jechuudha. Sana booda egaa kana jechuun egaa ammasitti maal ta'a? Keezii isa jalqabaa irratti x is greater than or equal to 1 kan jedhudhaati jechuudha. Maalidha? Absolute value of x minus 1 kuni maal ta'a? Zen jechuudha iddoo kanatti x minus 1 ba'a jechuudha amma iddoo kanatti. Minus 1 plus x is equal to 0. Inni kan biraan immoo or x is less than 1 immoo gaafa ta'u immoo jechuudha. Maal ba'anne inni kuni? Negative of x minus 1 ba'a. Kana jechuun inni raabsinu maal ta'a? Negative x plus 1 minus 1 plus x is equal to 0 ba'a jechuudha. Sana booda gaddoo kanatti x minus 1 gaafa jennu ishiin kun lamaan walitti negative 2dha. X plus x immoo 2x taati. 2x minus 2 is equal to 0. Or iddoo kanatti immoo negative x plus x gaafa jennu 0 taati. 1 minus 1 gaafa jennu immoo 0 taati. Is equal to 0. Sana booda kana jechuun 2x is equal to positive 2 taati. X is equal to positive 1 taati. Iddoo kanatti immoo or 0 is equal to 0. Amma 0 is equal to 0 jechuun himni kun yeroo hundamaadha dhugaadha. 0 is equal to 0 yookaan immoo lakkoofsa xiqqeetaa lakkoofsa wayisni dhufa taana jechuudha. Lakkoofsa wayisni dhufa taana jechuudha. Tiyaas infinitely many solution qaba jechuudha. Akkuma system of linear equation keessatti ilaalla jechuudha. Garuu gaamma asirratti kun infinitely many solution kan inni qabaatu yeroo gatiin x maal ta'udha? Less than 1 gaafa ta'udha. Kana jechuun solution seetiin keenya toosa kanaatiin 2 enneen jechuudha. Is equals to maal ta'a jechuudha. Is negative infinity, positive 1 ta'a. Tokko yuun dabalatu. Sababiin isaa maal fida? Gatiin x maal jedhama? Is less than 1 jedhama.
Asitti immoo solution seetiin keenya inni jalqabaa immoo jechuudha is equals to positive 1 dha. Sana booda gaama solution hima kana walii gara isaatti barbaaduudhaaf jechuudha solution set is equals to solution set 1 union solution set 2 taati jechuudha asirratti. Sana booda inni kun 1 dha. Union kan biraamoo maadha? Negative infinity, positive 1 dha jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Negative infinity, positive 1 dha jechuudha. Yookaan immoo solution seetiin keenya is equals to x such that x is less than or equals to positive 1 jettanii deebisuu ni dandeessu jechuudha bifa kanaati. Okay, inni kan biraan iddoo kanatti exercise akka exercise kanas ni kenna jira. Solve the equation 7x plus 2 is equals to 4x plus 11. Solution isaa kanadha. Ofii keessanitti immoo hojjedhaati cheegudha jechuu barbaadan. Okay, inni kan biraan example lakkoofsa 8 kan jiru maalalla. Solve the equation absolute value of 5 minus x plus x minus 3 is equals to 3 nuun jedhe asirratti. Asirratti immoo maal qaba? Absolute value lamatu jira. Inni kan biraan immoo lakkoofsi jira. Yeroo kanatti maal gochuun isinirra jiraata? Keeziitti qoqqooduun isinirra jiraata. Akkuma isaa ammaasitti hojjenne kana jechuudha. Okay, isa kana egaa hojjechuudhaatii fi jalqaba irratti maal goona? Isheen kun kan isheen greater than or equal to 0 taatu yoomidha. Isheen kunis immoo kan isheen greater than or equal to taatu yoomidha. Kan jedhu check goona jechuudha. Yookaan immoo kun yeroo kan positive ba'a, yeroo kan negative ba'a. Kan jedhu lamaan sarratti hojjennaa jechuudha. Asitti gaama 5 minus x absolute value keessaati kun jechuudha is equals to maal ba'a? 5 minus x ba'a. If 5 minus x is greater than or equals to 0. Yoo wanta keessa jiru kun jechuudha greater than or equals to 0 ta'e akkuma jirutti ba'a jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti such that gaafa asirratti x dhaati furuu jechuudha x is less than or equals to positive 5 yeroo ta'u jechuudha salphaadhumatti. Inni kan biraan inni kuni negative kan inni ba'u. Kana jechuun kana negative hin gaba baay'isnu positive x minus 5 kan inni ba'u jechuudha. If 5 minus x is less than 0. Kana jechuun maal jechuudha? X is greater than 5 gaafa ba'u jechuudha. Kun isa jalqabaati. Inni kan biraan maalidha? X minus 3 kan jedhu kunis immoo jira. Is equals to kun immoo maal ba'a? Positive x minus 3 ba'a. Yoo maal ta'e if x minus 3 is greater than or equals to 0. Kana jechuun maal jechuudha? Such that x is greater than or equals to positive 3 yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraan inni kun maal ba'a? Negative x plus 3 ba'a. If x minus 3 is less than 0. Kana jechuun yoo maal jechuudha? Such that x is less than positive 3 yoo ta'e jechuudha. Amma egaa isaan kana akkamitti walitti fidnaa kan jedhu yaaduudhaatii fi iddoo kanatti maal gochuu dandeessu? Teebilii kaastan jechuudha. Erga teebilii bifa kanaatiin gaafattanii booda isa jalqaba kanarratti maal barreessitu? Equationii fi jalqaba barreessitu. Absolute value of 5 minus x. Taasisanii immoo absolute value of x minus 3 kan jedhu kana jechuudha. Sana booda iddoo kanatti kun negative infinity haa ta'u. Iddoo kanatti immoo kuni positive 3. Maaliif as keessaatii inni xiqqaan 3 dha. Inni xiqqaan jiru meeqadha? Positive 5. Iddoo kanatti immoo positive infinity haa ta'u kan biraan jiru waan ta'eef jechuudha. Sana booda gaamma absolute value of 5 minus x kuni negative infinity irraa kaasee amma positive 3tti maal ba'a? Iddoo kanatti maal jenneef? If x is less than or equals to 5 minus x baane. Kanaaf iyyuu 3 kun immoo isaa gadidha waan ta'eef 5 minus x ba'a jechuudha. Akkasuma immoo 5 fi 3 gidduutti ta'e akkuma kanaa ba'a jechuudha. That is 5 minus x ba'a jechuudha. 5 olitti garuu maal ba'a jenne iddoo kanatti x minus 5 ba'a jenne. Iddoo kanatti x minus 5. Amma immoo kan isa kanatti haa dhufu. Iddoo kanatti maal jira? X minus 3 ba'a jedha. Eenyu olitti? Gatiin x 3 ol yoo ta'e. Kana jechuun kanaa ol yoo ta'e jechuudha. X minus 3 ba'a jechuudha. Yoo immoo gatiin x 3 gadi yoo ta'e iddoo kanatti jechuudha. Negative x plus 3 ba'a jechuudha. Negative x plus 3 ba'atii jechuudha bifa kanaati. Erga bifa kanaatiin teebila kee kanatti kaafannee booda jechuudha. Gaama keezii meeqa jira jechuudha? Keezii 1, keezii 2, keezii 3tu jira jechuudha. Keezii 3tti gargar qoonnee hojjennaa jechuudha. Amma iddoo kanatti keezii 1 haa jedhuuti jechuudha. Akka kana keezii 1. Keezii 1 irratti maalidha? X is an element of negative infinity, positive 3.
negative infinity irraati kaasee amma eessaatti hamma positive 3 bira ga'utti jechuudha. Iddoo kanatti positive 3 hin dabalatu sababiin isaa maalifidha? X is less than 3 jenneedha wanti iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti immoo inni kun X is less than or equals to 5 jedha. Kana jechuun 3 iddoo sanatti hin dabalata, iddoo tokkotti hin dabalatu. Kanaafiyyuu lamaan isaaniiyyuu maal hin ta'an jechuudha? Hin dabalatanii jechuudha gaafa hojjennu. Okay, keejisa isa jalqabaa irratti iddoo kanatti shimni kun maal ta'a jechuudha sana booda therefore 5 minus x yookaan immoo 5 minus x plus absolute value of x minus 3 is equals to 3 kan nuti jennu kun jechuudha maal ta'a jechuudha gama miilana negative infinity up to 3 dha miti negative infinity up to 3 irratti maal baaneera kun 5 minus x baane 5 minus x plus isheen kun immoo maal baateneera negative x plus 3 baateneera. That is negative x plus 3 baate is equals to 3 taate. Sana booda ishee kana gaafa wanti goonu 5 minus x isheen kun immoo minus x plus 3 is equals to positive 3. Sana booda kun lamaan gaafa walitti daanu negative 2x taate. Sana booda 5 plus 3 meeqadha 8 gaafa itti dabarsinu negative 8 taate 3 minus 8 jechuun immoo is equals to negative 5 ta'a jechuudha. Sana booda valuun x keenya is equals to over 2 taate miti 5 over 2 taate jechuudha. Negative erga balleessee booda jechuudha. Kun keezii isa jalqabaati. Keezii isa lammaffaa irratti immoo ilaallu. Keeziin lammaffaa immoo maadha? As gidduutti jechuudha. Gatiin x yeroo maal ta'u 5 fi 3 gidduu gaafa ta'u jechuudha. X is an element of 3,5 gaafa ta'u jechuudha. Iddoo kanatti. Asirratti immoo maal ta'a? Therefore inni kun jechuudha. Inni kun maal ta'a? Inni jalqabaa kun maal ba'a? Gidduutti 5 minus x dha kan inni ba'u jechuudha. Isheen kun immoo maal baati? X minus 3 baati. Plus x minus 3 is equals to positive 3 ta'a. Sana booda hima ishee kana gaafa furru jechuudha. Negative x plus x kun maal taati? 0 taati. 5 minus 3 immoo meeqadha? Is equals to 2 taati. Is equals to positive 3 ta'e jechuudha. Asirratti amma kuni yoomiyyuu taanaan maadha? Sobadha. Kuni always maalidha? Falseidha. Yeroo hundaa'u jechuudha. Sababii kanaatiif iddoo kanatti solution set 2 too jennee jechuudha. Kana is equals to infinity set ta'a. Gosa kanaatiin solution set 1 dha too jennee jechuudha. Is equals to positive 5 over 2 taate jechuudha isheen kun. Okay. Inni kuni keezii lammaffaa. Keezii sadaffaa immoo ilaallu. Keezii sadaffaa. Keezii sadaffaa irratti gatiin x maalidha? 5 irraa kaasee amma positive infinity jechuudha. From positive 5, positive infinity. Iddoo kanatti 5 hin dabalatu sababiin isaa maalidha? Iddoo kanatti greater than 5 kan jennu kun hin dabalatu waan ta'eedhaatiif jechuudha. Okay. Keezii sadaffaa irratti immoo gaama himni kun maal ta'e ba'a? 5 minus x kan jennu kun maal ta'e ba'a inni x minus 5 ta'a jalqaba irratti. Isheen kun immoo maal ta'e x minus 3 taati jechuudha. Kanaafiyyuu plus x minus 3 is equals to positive 3. Sana booda kana gaafa wanti jennu x plus x ni 2x taati. Negative 5 plus negative 3 gaafa jennu immoo positive 8 dha. Gaafa itti dabartu negative 8 dha. Gaafa itti dabartu maal taati? Positive 8 is equals to 3 plus positive 8 gaafa jennu immoo positive 11 taati. Kanaafiyyuu gatiin x keenya is equals to 11 over 2 taati jechuudha. 11 over 2 jechuun maal jechuudha? 5.5 jechuudha. Kun immoo maal irra guddaa 5 waan ta'eef as keessa jira jechuudha. Otoo as keessa hin jiru ta'ee solution hin ta'u ture. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Yoo kanattis kuni 2.5 hamma 3 jira waan ta'eef solution keessa jira jechuudha. Kanaaf kanatti immoo solution 3 ta'e jechuudha. Is equals to 11 over 2 taati jechuudha. Sana booda egaa solution set keenya isa sirrii argachuudhaaf jechuudha. Afaan immoo kan walii galasaa maal goona? Solution set 1 union solution set 2 union solution set 3 goona jechuudha. Sadan isaanii maal goona? Union isaanii fudhanna. Kanaafiyyuu 5 over 2 union infinity set union 11 over 2 gaafa jennu solution set keenya maal ta'a jechuudha? 5 over 2, 11 over 2 taati jechuudha. Kuni maal jechuudha? Solutionii keenyadha jechuudha. Bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu. Ofii keessan immoo exercise kana lammaffaa jechuudha. Solve the equation kana ofii keessanitti hojjettanii deebiin isaa immoo negative 31 over 3, 11 over 3 ta'a jechuudha. Okay. Inni kan biraan example number 7 immoo wal faana ilaalla.
Example number 7 irratti maal jedha? Solve the equation absolute value of 9x plus 4 minus 10 is equals to 21 jedha. Asirratti amma absolute value lamatu wal keessa jira jechuudha. Amma maadha kana dura isin maal beektu fakkeenyaatii fi bracketii keessatti iddoo kanatti 2x plus 1 minus 3 otoo jedhee jechuudha. Bifa kanaatiin jalqaba isa bracketii keessa jiru furdaa miti. Sana booda isa bracketii alarra jiru furdaa jechuudha. Garuu asirratti jalqaba irratti isa kamiin furdaa? Isa ala jiru furdaa deemna. Alaatii gara keessatti deemnaa jechuudha. Gaafa maal ta'u? Gaafa absolute value equation ta'u jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti solution jennee ishii kana maal goona jechuudha. Amma jalqaba absolute value isa alaa kana furdaa jechuudha. Sana jechuun absolute value of 9x plus 4 minus 10 is equals to positive 21 or jenneeti absolute value of 9x plus 4 minus 10 is equals to negative 21 jenna jechuudha. Kuni absolute isa alarra jiru kana jechuudha. Isa kanaa fi isa kana jechuudha. Isa keessaa jiru kana akkuma jirutti taa'aa jechuudha jalqaba. Sana booda maal goona? Absolute value of 9x plus 4 jenneeti ishii kana salphifnaa jechuudha. Is equals to gaafa darbu maal ta'a? Positive ta'a. 21 plus 10 gaafa jennu immoo 31 ta'a jechuudha. Or yoo kanatti maal goona? Absolute value of 9x plus 4 is equals to jenneeti kun ammas achi dabarsina. Negative 21 plus 10 gaafa jennu maal taati? Negative 11 taati. Amma gaddoo kanatti absolute value keessaati lakkoofsi negative abba waan hin jirredhaatii fi kuni maal hin ta'u jechuudha? Solution asirraati barbaaduu hin dandeenyu jechuudha. Kun akkuma jirutti ni badaa jechuudha. Sana booda isa kanatti as deebinaa jechuudha. Equation garuu kan biraarratti lamaan isaa iddootti solve ta'uu jiraachuu danda'a. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Sana booda gaasirratti erga akkasitti salphifannee booda ammoo maal goona? Absolute value isa kana solve goona jechuudha. Kana jechuun 9x plus 4 is equals to positive 31 or 9x plus 4 is equals to negative 31 ta'a jechuudha. Sana booda 9x is equals to 31 minus 4 taate jechuudha kuni or 9x is equals to negative 31 minus 4 ta'a jechuudha. Sana booda 9x is equals to positive 27 or 9x is equals to negative 35. Sana booda asirraati x is equals to 3 taate jechuudha. Over 9 gaafa jennu or x is equals to negative 35 divided by 9 taate jechuudha. Asirratti isheen kun immoo. Kanaafiyyuu kun solution keenya akka sirrii ta'e check gootanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Sana booda solution set is equals to negative 35 over 9, 3 taate jechuudha. Solution keenya. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Ofii keessan immoo exercise sadaffaa solve the equation kana kan jedhu jechuudha. Solution isaa immoo negative 6 over 5, negative 2 over 5, 2 and 6 over 5 dhufaa jechuudha. 4 qaba jechuudha. Asirratti kun maaliif 4 dhufuu didee? Iddoo kanatti inni kun qixxeetaa negative agati ta'e. Inni kun garuu 4 dhufa. Ofii keessan immoo hojjedhaatiin mirkaneeffadha. Okay. Inni kan biraa gaaffii 8ffaa kan jedhamu walitti ilaallu. Solve the equation 5x square minus 9x 9 absolute value of x minus 2 is equals to 0 jedha. Asirratti illee almost kun quadratic equation dha. Quadratic equation immoo mata duree keenya itti aanu irratti akkamitti akka furru ni ilaalla. Yeroo asirratti isin salphisetaniin kaa'aa jechuudha. Asirratti maal goona amma asirratti kunis bifa kanaatiin. Sana booda maal goona? Absolute value of x in keenya is equals to x ba'a if x is greater than or equal to 0 negative x if x is less than 0 yoo ta'e jechuudha. Erga bifa kanaatiin salphifnee booda gaamma keezii isa jalqaba x is greater than or equal to 0 kan jedhu solve goona jechuudha. Solution keenya keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? 5x square minus 9x minus 2 is equal to 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo x is less than 0 gaafa ta'u. Inni immoo maal baanu hin jedhe absolute value of x negative x baanu hin jedhe. Kana jechuun 5x square iddoo kana negative x gaafa galchuun negative 9 times negative x gaafa jennu maal ta'a? Positive 9x taate jechuudha. Minus 2 is equal to 0. Sana booda hima herreegaa kana solve gochuudhaatiif jechuudha. Maal goona? Walitti baay'atee negative 10 walitti daamee immoo negative 9 kan nu kennu barbaanna. Kana jechuun 5x square minus 10x plus x jechuudha. Minus 2 is equals to
0. Isa kana akkamitti akkas godhee mata duree keenya itti aanu quadratic equation kan jedhu irratti kan walitti ilaallu ta'a. Yoo isin hin galle jechuudha. Iddoo kanatti or iddoo booda inni kunis immoo walitti baay'atee negatiiva 10 walitti daamee immoo poozitiiva 9 kan nuuf kennu. Inni kun immoo negatiiv x dhaatii fi poozitiiv 10 ta'uu danda'a. Kana jechuun 5x square plus 10x minus x jechuu ni dandeenya. Minus is equals 0. Sana booda ishii kana gaafa wanti goonu jira. Ishii kana lamaan kophaatti, ishii kana lamaan immoo kophaatti factorize godhu. Kana jechuun asitti kana 5x alattaa baasu. Asitti gaafa baasu x minus 2 tafti. Asitti immoo plus jedhee x minus 2 akkuma jirutti haa fudhadhu. Is equals 0. Or iddoo kanattis immoo maal haa godhu? Ishii kana kophaatti, ishii kanas immoo kophaatti wanti haa godhu. Sana booda asitti 5x alattaa baasu. Iddoo kanatti maal tafa? X tafti plus 2 taati jechuudha. Asitti immoo minus alattaa baasu. Minus 1 jechuudha. X plus 2 taati jechuudha. Is equals 0. Asitti x minus 2 kun asis jira koomanii isa alattaa baasu. X minus 2. Sana booda taa'in asitti maal tafe? 5x tafe. Plus asitti immoo maal tafe? 1 tafe. Is equals 0. Or asittis akkasuma godhu 5x minus 2 times x plus 2 taate jechuudha. Is equals 0. Is equals to 0. Sana booda erga bifa kanaatiin akkasitti hojjedhee booda jechuudha. Maalan godha tokko tokko ishitti fan qixxeetaa 0 jedhee barbaada jechuudha. Then x minus 2 is equals to 0 or iddoo kanatti jechuudha. Inni kun qofti 5x plus 1 is equals to 0. Sana booda x is equals to 2 or x is equals to negative 1 over 5. Iddoo kanatti immoo ishii kana gaafan solve godhu 5x minus 2 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0 kan jedhu jechuudha. Kanarraati x is equals to negative that is positive 5 over 2 taati or iddoo kanatti immoo x is equals to negative 2 taati jechuudha. Garuu amma asirratti maalidha? Iddoo kanatti gatiin x maalidha? It is greater than 0 dha. Greater than or equals to 0. Iddoo kanatti garuu x ni nuti asitti arganne kuni it is less than 0 dha. Kanaaf iyyuu kun maal ta'uu danda'u? Solution ta'uu danda'u. Inni kan biraan iddoo kanatti x is less than 0 jennee kaane isa kana keessatti jechuudha. Iddoo kanatti garuu x is greater than 0 ta'e inni kun immoo jechuudha. Kanaaf iyyuu kunis maal ta'uu jira? Solution ta'uu danda'u. Kanaaf iyyuu solution keenya iddoo kanatti positive lama qofata. Asitti immoo positive negative lama qofaa ta'a jechuudha. Sana booda solution setting keenya is equals to maal ta'a jechuudha? Negative 2,2 taati jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Ofii keessan immoo exercise arfaffaa kana ofii keessanitti hojjedha. Solve the equation 5 absolute value of x the whole square minus 9 absolute value of x minus 2 is equals to 0. Solution isaa negative 2,2. Isuma kana faana maadha wal fakkaataadha. Solution isaa jechuudha. Hojjedhaati immoo laala ofii keessanii. Okay. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa salgaffaa immoo walitti ilaalla. Isa kana 9 jedhaati fudhadha. Write without absolute value jedhee sirriitti. Absolute value malee maal godhi? Barreessii nuun jedhe. Absolute value of x plus 4 plus x plus 5x. If x is what? Less than negative 4 nuun jedhee sirriitti. Gatiin x irra xiqqaa negative 4 yoo ta'e. Amma gaasirratti inni kun yoomidha kan inni greater than yookaan immoo akkuma kanatti kan inni ba'u. Kana jechuun absolute value of x plus 4 is equals to maal ba'a? X plus 4 ba'a. If x is greater than or equals to negative 4 yoo ta'e. Yoo kanatti kun negative 4. Inni kan biraan maal ba'a? Negative x minus 4 if x is less than negative 4 yoo ta'e. Gatiin x negative 4 gadi yoo ta'e negative x minus 4 dha kan inni ba'u. Kana jechuun x plus 4 yeroo kamirra greater than or equals to 0 yookaan immoo less than 0 kan inni ta'u solve godhe jechuudha. Wanta addaan qabu. Inni kan biraan maalidha? Absolute value of x is equals to maal ba'a? X ba'a. If x is greater than or equals to 0 and the negative x if x is less than 0 yoo ta'e immoo jechuudha. Then iddoo kanatti gaa solution keenyatti gaafa dhufnu jechuudha. Absolute value of x plus 4 kuni gatiin x less than negative 4 yoo ta'e maal ba'a? Negative x minus 4 ba'a jenna. Sana booda kun immoo absolute value of x immoo negative x ba'a. Yoo maal ta'e gatiin x less than 0 yoo ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti gatiin x kun immoo maalidha? Negative 4 gadidha. Kanaaf iyyuu kun maal ba'a jechuudha? Negative ba'a jechuudha. Minus x.
Sana booda plus 5x. Asitti x inni kun absolute value keessa waan hin jirreef akkuma jirutti fudhannaa jechuudha. Sana booda iddoo kanatti negative x minus x gaafa jennu minus meeqa ta'a 2x taati. Sana booda plus 5x minus 4 ta'a jechuudha. Sana booda negative 2x plus 5x jechuun immoo maal ta'a? This positive 3x taati minus 4 ta'a jechuudha. Kuni gatiin x keenya less than negative 4 gaafa ta'u himni kun akkamitti salphata jechuudha. 3x minus 4 tti salphata jechuudha. Sinimooga exercise shanaffaa write absolute value without absolute value of 2x plus 5x plus 3 if x is less than 0 kan jedhu kan hojjettu. Answering isaa 3x plus 3 ta'a. Egaa viidiyoo kanarratti qabadhee kanan dhiyaadhe kana fakkaata ture jechuudha. Viidiyoo keenya itti duratti immoo paartii shanaffaa solving linear equations kan jedhu keessaati paartii lammaffaa quadratic equations kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa warreen wanti nuti barsiifnu kun jechuudha asirratti isin tolee irraati barachaa jirtan hiriyoota keessan bira akka godhaatiif share godhaa like godhaa hin jedha. Akkasuma immoo dafee akkuma nuti viidiyoo gadi gadhiisnee arginu akkasiin bira ga'uudhaatiif mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatinan hin jedhu. Inni kan biraan barattoonni fuula Telegram channel keenya irratti nu hordofuu barbaadan @qubeacademy jettanii bifa kanaatiin asitti kan barreeffame kana jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Akka kana search yoo gootanii bifa salphaa ta'een nu argachuu dandeessu. Inni kan biraan fuula Facebook keenyatti illee nu hordofuu dandeessu jechuudha. Qubeacademy jettanii yoo search gootan. Egaa haga viidiyoo itti duratti wal agarruutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Galatooma.